Ashamaa harka fuunee akkam jirtan hordoftoota chaayinaal aanaa Oromoo hadhallee viidiyoo akkam bareeda ta'e isinii qabadhee dhufee jira. Innis maalidha akkamitti subscribe akka argattanii haala kamiin subscribe argannaa namni subscribe nuuf ta'ee yoo xiqqoo jedhee irraa nu jalaa ka'aa jettanii warroonni yaadduftanii hin yaaddayinaa subscribe akkatti godhattanii isinitti argisiisa. Innis maalidha aappii gabbuufattanii manuma keessan keessa teettanii aappicha gabbuufattanii aappii san taphachiistanii guyyaa tokko keessa subscribe dhibba argachuu dandeettanii salphamatti jechuudha. Ammas aappii san isinitti argisiisa. Aappii san Play Store keenya keessa seennee achirra arganna. Haala kanaan Play Store keessa seennee gubbaa kanarratti hin barreessina. You channel jenne ani qara barreessee waan jiruuf naaf dhufee jira jechuudha. Haala kanaan naaf dhufee jira. Bakka kanatti argitan jedhee yaada. Isa sanirratti al tokko kilik goona. Haala kanaan isiniif dhufa. Erga haala kanaan isiniif dhufeen booda ka gubbaa kanarraa buufadhee ani isin yoo feetan kanneen hunda keessaa iyyuu buufachuu dandeettanii isin yoo feetan kana hundayyuu laaltanii keessa deemtanii ka isinitti tole keessaa buufachuu dandeettanii ani immoo iyyuu ka jalqaba irratti argamu kana buufadhee isatti fayyadama. Isa kana jechuudha. Isa kanatti fayyadama ani isin ka feetanitti fayyadamuu dandeettanii. Haala kanaan buufadhee jira waan ta'eef qara buufadhee waan jiruuf ani haala kanaan seenetti maatiitti godhadhaa jechuudha. Haala kanaan kun open ka jettu kana seenee isinitti argisiisa. Amma erga open ani waan jalqaba buufadhee fi open godhee seenaa isin immoo iyyuu jalqaba keessa waan ta'eef uninstall godhattanii buufattanii erga saniin booda haala kamiin isiniif dhufa. Erga isiniif dhufeen booda Google ka jedhu isiniif dhufa. Google san irratti al tokko gattuttanii achiin booda chaayinaala keessan email isinii gaafata jechuudha. Email chaayinaala keessan ittiin banattan isin gaafata. Erga isin booda email keessan isinitti guuttanii erga itti guuttaniin booda inni isiniif ba'a jechuudha. Haala kanaan isiniif dhufa. Erga haala kanaan isiniif dhufeen booda amma bakki argitan kun hundinuuyyuu ka taphachiisuun jechuudha. Bakki argitan kuni hundi isaatuuyyuu kun ammas biratti ka argitan kun hin taphachiisa. Bakka kana gattuqee jedhu viidiyoo hedduutu naaf dhufa. Fakkeenyaaf kun haala kanaan ogadii tuqee jedhu haala kanaaf isiniif dhufa. Isin immoo iyyuu eessarratti tuttanii taphachiistanii as biratti jechuudha. Isa kanarratti tuttanii al tokko hin taphachiistanii bakka kaan immoo iyyuu bakka itti aanu kana immoo iyyuu yoo viidiyoon isiniif hojjetu dide bakka kana tuttanii uf duuba deebisanii achiin booda hin taphachiistanii jechuudha. Bakka laayikii kanallee argaa jirtanii laayikii kanarratti illee haaluma saniin taphachiistanii jechuudha. Hunda isaatuuyyuu haaluma saniin taphachiistanii akkasitti isiniif dhufa. Bakka kanallee hunda irrattuuyyuu jechuudha. Hunda irrattuuyyuu haala kanaan taphachiistanii isiniif dhufa. Erga saniin booda as bira dammoo bakka kana dammoo al tokko yoo gattuttan garam isin fida. As bira isin fida. Amma kunoo akkuma argitan kana hunda kanaayyuu share godhadhee jira jechuudha. Hunda kanaa share godhee jira. Haala kanaan delete godhattanii keessaa yoo isin jalaa guute haala kanaan hunda isaatu delete gootanii remove ofirraa gootanii kabira haala haarawaan buufattanii amma isinitti argisiisa. Isallee bakka eda'uu kana irratti al tokko kilik gootanii bakka kanarratti al tokko kilik gootanii erga irratti kilik gootaniin booda isin fida chaayinaala keessa isin fida. Kun as biratti subscribe dhaabuuf moo view argachuuf moo like argachuuf jedhee isin gaafata. Anamma bakka subscribe kanarratti al tokko kattuqa erga kunoo kunniin amma kaan share godhadheeru jechuudha. Haala kanaan isin fida kunniin yoo share godhattan akkana isiniif dhufa. Erga akkana isiniif dhufeen booda bakka gubbaa kanarra hin argitanii bakka tanarratti linkii as bira fidattanii jalqaa as keessaa hin baatanii erga kana isinii fideen booda as keessaa baatanii YouTube keessan teentanii YouTube keessan bira deemtanii jechuudha. Haala kanaa YouTube keessan keessa erga isin seensiseen booda maqaa keessan irratti al tokko gadhooftanii akkanatti isiniif fida. Erga haala kanaan isiniif fideen booda isin immoo viidiyoo barbaaddan as keessa viidiyoo gadhiifachuu barbaaddan as keessa gadhiiftanii fakkeenyaaf kana share haa godhu. Link bakka jettu sana isin mul'atti. Linkii tanarratti al tokko kilik gootanii erga linkii irratti kilik gooneen booda linkichi deemee jira. Ammallee isuma bira deebinaa. Haala kanaan bira deebinee jirra jechuudha. Bakka kanarra qaqqabdanii al tokko paste jettee isiniif dhufti. Paste ka jette kanarratti al tokko kilik gootanii erga isin booda add ka jedhu kanarra gattuttanii as bira isin fidaa jechuudha. Erga as bira isin fideen booda as keessaa lakkoofsa filattanii ka ittiin taphachiistan
Ana amma kunoo as biratti akkuma argitan 21,954 qaba. Isa keessa amma meeqaan sheer godha? Haga barbaadaniin sheer gootanii dirqama hin qabu. Haga feetaniin garuu jalqaba isaa inni meeqa barbaada? 2,600 isinirraa barbaada viidiyoo tokko isinii gadhiisuuf jechaadha. Amma 1,200 fakkeenyaaf 2,600 kana meeqaan sheer godhuu danda'a? 60 sheer isinii godhuu danda'a. Yoo feetan akkana kun lakkoofsa isaa akkana ol ooftanii lakkoofsa feetanii sheer godhachuu dandeettan haala kanaan jechuudha. An amma 500 irratti sheer godhee isinitti argisiisa. 570 meeqa narraa akka fudhatu hin laaltanii hagana narraa fudhataa jechuudha. 570 770 narraa fudhataa jechuudha. Dhiifama 7,700 narraa fudhataa jechuudha. Kan inni fudhatu jechuudha 7,770 narraa fudhata 700 narraa fudhata. Ergasiin booda haala kanaan isin immoo bakka dan jettu tanarratti al tokko gattuttanii bakka tanarratti al tokko dan gootanii bakka kanarratti al tokko dan gootanii achiin booda isiniif deemaa viidiyoon keessanii amma deebi'ee kun aktiiv bakka jedhu kanarratti aktiiv kanarratti al tokko gattuttanii ergasiin booda aktiivii kanarratti yoo gattuttan viidiyoon keessan qajeelumatti deema. Haala kanaan deemee jira jechuudha. Amma viidiyoon keessan haala kanaan sheer godhamee jira. Amma keessa seenee isinitti argisiisa. Kun viidiyoo amma gadhiise isa kana jechuudha. Namni isiniif yoo laale dammoo as jala isiniif dhufa. Namni yoo laale immoo as jalatti lakkoofsi nama haga isiniif laale jala kanatti dhufa jechuudha. Haala kanaan sheer godhattanii guyyaa tokko keessatti viidiyoo keessan irratti subscribe dhibba argachuu dandeettanii haala namni isiniif ta'een isin guyyaadhaan tabsiistanii sheer godhattanii irraa argachuu dandeettanii isiniin jedha. Hanga viidiyoo biraa qabadhee isiniif dhufuu fi turtii gaarii isinii haa ta'u isiniif galeera jedhee yaada. Yoo yaada qabaattan komentii jala naaf kaayaa. Yoo yaada hin qabaanne immoo sheer subscribe like gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Turtii gaarii isiniif haa ta'u.